أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آه إن شاء الله برنوني كينيا كتاب أربعين حديث لما فا وتاسل فارجرة. آه حديثني لما فانس عمر بن الخطاب توليس نرى وهي جبريل في إسلامنا إيمان إحسانا gaafatirraa barataa turre waa'ee qiyaamarraa gaafachuu isaatti dhaabne. Qaala ni jedhee akhbirnii naaf odeessii ani saaca qiyaamarraa naaf odeessii jedheen Jibriil dhufee Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Mee qiyaamarraa hoo eega islaaminaarraa imaanarraa ihsaanarraa naaf odeessitee أخبرني عن الساعة أكستات مي قياما راهو نافو ديسي وهي قياما كان رأيكم سويه قبدا جنان قال نجد ما المسؤول قافت ما وان تاني جدين عنها وهي بيكو قياما كان قافت مان وان تاني بأعلم الربيكان تاني من السائل قافت إني قافت ما ركوني Atiina gaafachuu jiru kanarra beekaa hin taane waa'ee qiyaamaa keessatti aniifatillee tokkumaa jedheen. Qaala ni fa'akhbirnii naaf odeessi an amaaraatiha. Eega qiyaamaa guyyaa kana dhaabbatii gaafa kana taatiin beeyne mee mallattoo sirra waa quba qabdaa beeytaa naaf odeessii jedheen. Qaala ni jedhe antalidal amatu gabrittiin dahuudha rabbahaa gooftaa isiidhaa dahuudha jedheen. Gabrittiin akkamitti gooftaa sii deessi? Olamaa'ii waa baay'ee akkaataa sadii moo afuritti dubbataa turan lama isiniin kaasaa. Gabrittiin gooftaa sii dahuu jechuun inni tokkoffaan fakkeenyaaf namni tokko gabrittii wayii fuudha. Gabrittii wayita fuudhee gabrittii sanarraa ilmoo argata. Gaafa argatee ilmoon gara haadhaatii miti gara abbaatti waamama waan ta'eef ilmoon sun bilisa gabrittiin sunoo gabra jechuudha. Deebitee ilmoo saniif gabra ta'uu jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaan inni haqa walitti dhiyaatu hadiisaan zabanni kun zabanul aakhiri waan ta'eef mallattoo qiyaamaa zabanul aakhiri waan ta'eef ilmoodhummaan mataa haadha abbaatti mataa jabaachuu haadha ofiitti mataa jabaachuutu gabrittiin gooftaasii dahuu jedhamaa jedhan. Silaa ilmoon maal ta'uu qabdi? Haadhaaf qalbii laaftee rahmata godhuu qabdi. Har'a immoo mataa jabaachuun akka silaa inni silaa bilisaa gabrittiitti mataa jabaatee oofee afaan itti jabaasan ilmi ka'ee haadhatti yoo mataa jabaatee akka gabraa godhate inni jedhan kanaa jedhan. Waan taraa hamma sati arguudha mallattoo qiyaamaarraa. Alxufaat warra duraan kophee malee miila qullaa yaa'an. Alcuraat warra duraan qaama qullaa yaa'an uffata kan hin qabne kophee kan hin qabne qabaatollee ciccitaa alcaala hiyyeessa miskiina kan turan duraan ri'aashaa'i warra reettii tirfatan baadiyyaa keessatti yataxaawaluun har'a immoo duniyaan itti bal'atee duniyaan itti dhangala'ee karaa magaalaatti galanii fooqii ol jaaranii yataxaawaluuna ol dhedheeratan filbuniyaan jaarmaya manaa keessatti warra duraan kophee hin qabne kan qaamarraa uffata hin qabne kan reettii baadiyyaa keessatti tiffatanatu har'a horii horanii qabeenya argatanii jaarmaya manaa keessatti ol dhedheeratanii jechuudha. Sun maali akka zabana keenya ammaa? Fakkeenyaaf biyyoota arbaa yoo fudhan waggaa 40-50 duraa 60 duraa taqriiban hiyyeessa turan warra reettii tiffatan baadiyyaa keessatti har'a hoo fooqii akkamii isa 50 20 30 40 isa kanaatti wal dorgoran jechuudha. Kuni mallattoo qiyaamaati. Summan xalaqa eeganaa ni deeme akkana jedhee ka'ee kana gaafatee ka'ee eeganaa ni deeme labisnaa ni turre maliyan guyyaa hedduu ni turre
guyyaa hedduun kun riwaayaa Bukaarii tokko keessatti guyyaa 3 jedhan. ثم قال يا جناني جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عمر يا عمر أتدريني بيتا السائل قافتان سن أين أكتهن بيتا أنا من تجوا إسلامنا إيمان إحسان واهي قياما ملتو يسيرنا قافات رسنا بيتا قلت نجد الله ورسوله أعلم ربي إرقما إساته بيكا هنجد قال نجد فإنه جبريل بل إني جبريلي أتاكم سنت يعلمكم اسم برسي سودام دينكم akka diinii keessanii akkaataa amantaa keessanii akka itti waa gaafattan akka itti barattan akka itti ilmii itti barattan akkaataa diinii itti gaggeeffattanu kan hunda isin barsiisuudhaaf dhufe rawaahu muslim hadiisa muslimtu gabe asirraa akkaataa diinii itti baratanu diinii itti fudhatanu hunda isaatu akka inni barsiise tokkoffaadha inni yeroo dhufu uffanni isaa qulqulluu rifeensi isaa gurraacha kan qottoo hin qabne dhufee wahii waa tokko hin qabne xurii hin qabne urgaahaa kanatu dhufe namni gaafa diin islaamaa barachuu deemu amantii islaamaa quraana hadiisa gaafa barachuu deemu xurummaan fooliin ajaan fooliin hin taane shirkaan hin hamaan irraa mul'achuu hin qabu xuriin irraa mul'achuu hin qabu uffanni kee qulqulluu qaamni kee qulqulluu fooliin kee qulqulluu ta'uu qaba akkasuma keessaa duubni kee qulqulluu ta'uu qaba yeroo dhufe maal ta'e naamusaan taa'ee osoo sagaleen fuune bira gattaa'ee itti dhihaatee waa gaafatee irraa baree haala kanarraa gaafatanii baruun barbaachisaadha jechuudha ayyoo ol dabarse xiqqaa ta'u. الحديث الثالث حديث سدفا عن أبي عبد الرحمن الرائدي فمي عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن كن أب مكا قدنا مكا كبجا إلما عمر بن الخطاب عبد الله ابن عمر بن الخطاب الرائدي فمي رضي الله عنهما ربي سلمان الراح جالته عبد الله بن عمر الرالي ججو حديثني توقفا في حديثني لما كان عمري كان عمر توديس حديث سدفاه الميسا توديس قال نجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي دان النجاه يقول كان نجدو بني الإسلام إسلامنا جارمي على 5 واشن الرتجارمي على 5 جتم من 5 واشن الرا والتجارمي أرقم إسلامنا فكفى شهادة أن لا إله إلا الله هكان قبر ربي مليه جرو جتي رقابه وأن محمد رسول الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام ارجم ربي تبي رقابه وإقام الصلاة صلاة الأبو وإيتاء الزكاة زكاة النتو وحج البيت من ربي دي من يحجي بدو وصوم رمضان جاء رمضان باتي رمضان صومن إسلامنا واشنين كان الرا ولت إجارمتي نمني واشنين كان يوقفاته إسلامنا قبجرم إسلامنا أكا وليقلات أكا جملات تكون وايث توحيدا كان قبو آية توحيدا توحيد الدين ألوهية ربوبية أسماء وصفات جنو شهادة أن لا إله إلا الله وهي إرقما قومسو إرقمات أمنوا والرسول جدئي والرسول رك أجج والرسول إتي إرار ركن ركمي إتي أججني حججو كيسا وأن محمد رسول الله كانوا ما تقبا أكا وليقلات أكا جملات تججو سيقالي واي صلاة أكتي صلاة أكتي يرو شروط أسا أركان أسا وهن دكيسة إقام الصلاة هنكو مكانت في كيسا قبل زكاة كنتو مرة زكاة كنما أكمت زكاة كنما حجين أكمت سومني أكمت كنا هن دساتو في كيسة همتي أرقم ما جتشو أنا برسين كنين نردا كان 40 كان راوتا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي يا رجال في نمني قبل